Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Shawaa lixaa aanaa Cobiitti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa jumlaa irra shanuun dhaga'ame. Addi bilisummaa Oromoo ajjeechaa jumlaa goleewwan Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru ilaalchisuun ibsa balaaleffannaa baase. Godina Walloo Kamiseetti ilmaan Oromoo 300 ol waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun shakkamanii waggoota lamaa oliif murtii malee hidhamanii akka jiran dhaga'ame. Aanaa Goorodoolaatti hidhaa, reebichi, saamichii fi buqqaatiin hammaachuu jiraattonni himan. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti uumameen walqabatee namoonni 23 to'annaa jala oolfaman maqaan isaanii ifoome. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Shawaa lixaa aanaa Cobiitti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa jumlaa irra shanuun dhaga'ame. Aanaalee godina Shawaa lixaa hedduu keessa bobbaafamanii kan jiran waraanni mootummaa Bilxiginnaa ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan godina Shawaa lixaa aanaa Cobiitti qonnaan bultoota Oromoo 12 haala suukkanneessaan waraanni Bilxiginnaa irra shanuun dhaga'ameera. Miira namummaa kan hin qabne waraanni Bilxiginnaa kun qonnaan bultoota kana badii tokko malee jumlaan erga rashanee booda reeffi isaanii akka hin kaane gochuun waraabessi akka nyaatu taasisuu isaaniis beekameera. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ajjeechaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun ibsa balaaleffannaa baase. Ibsi dhaabichi baase haleellaa itti gaafatamummaa fi namummaan itti hanqate waggoota 5 oliif Oromiyaa keessatti humna waraana mootummaatiin geggeeffamaa ture balaaleffateera. Ibsa kanaanis waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafa irraa fixuun dhaabachuu qaba. Duulli tarsiimawaa dhaabbataan Istiraatejikaal War mootummaan Bilxiginnaa ajandaa siyaasaaf jecha dhimma itti bahuun uummata Oromoo lafa irraa fixaa jiru addi bilisummaa Oromoo ABO'n gad jabeessee balaaleffata, duras dhaabbata. Paartiin Bilxiginnaa aangoo siyaasaa humnaan dhuunfatetti dhimma bahee karaa nagaan rakkoo dhalchee furuu hanqannaan lola xumuruu hin dandeenyetti seeneen waggoota 5 kana guutuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun akkuma ifatti dhaadatan qurxummii balleessuuf madda bishaanii gogsuudha jedhan uummata Oromoo waraana irraa jalaan itti bananiin lubbuu qulqulloota hedduu galaafataniiru. Ammas uummata nagaa itti gaafatamummaa hanqachuun if qusannaa tokko malee fixaa jiru. Ajjeechaa jumlaa fi suukkanneessaa guutummaa goleelee Oromiyaa sadarkaa jedhamuun keessaayyuu naannolee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u lixa Oromiyaa Wallagga, giddugala Oromiyaa Shawaa lixaa, Shawaa bahaa, kanaan alas kaaba Oromiyaa Walloo ajjeechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee Mattayaattis ta'e jumlaan mana hidhaa keessaa baasuun ajjeechaa Oromoo irratti raawwatamaa ture addi bilisummaa Oromoo yeroodhaa yerootti balaaleffataa tureera. Ammas qaamni ani Oromoodha ofiin jecha uummata Oromoo ajandaa siyaasaaf dhimma itti bahuuf lubbuu isaanii akka baalaatti harcaasu gad jabeessee balaaleffata. Laafaa reebii jennaan jaartiin turuu reebdee akkuma jedhan gareen paartii Bilxiginnaa shiftaa finxaaleeyyii faannoo duratti Oromoo ittiin cabsuuf ijaaran har'a babal'ifannaa lafa Oromiyaa fi saamicha qe'ee fi qabeenyaa Oromoof bobba'e ofirraa deebisuun hanqannaan uummata nagaa qe'ee fi qabeenya isaa irra jiraatu mana isaatti jumlaan ajjeesaa jiran. Gochi kun itti gaafatamummaa hanqachuu fi miira namummaa dhabuudha jedheera. Godina Walloo Kamiseetti ilmaan Oromoo 300 ol maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun shakkamanii waggoota lamaa oliif hidhamanii dararamaa akka jiran dhaga'ame. Naannoo Amaaraa godina Walloo magaalaa Kamiseetti namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu fi miseensa ta'uun shakkaman 330 waggaa lamaa oliif mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti murtii malee hidhamanii akka argaman VOA'n afaan Oromoo jiraattota irraa odeessa argadheera jechuun gabaaseera. Hidhamtoota waggootaaf murtii malee hidhaatti argaman keessaa inni tokko weellisaa sirba Walloo weellisuun beekamu Sa'aad Awwalidha. Sa'aad si'a 40 ol mana murtiitti dhiyaatee himata irratti dhiyaate ragaa qabatamaan kufaa taasisus haga ammaatti mana hidhaa keessatti argama jechuun maatiin isaanii kanaan dura himanii turan. Yeroo ammaa kana mana hidhaa Kamisee keessatti hidhamtoonni 760 kan argaman yoo ta'u, isaan keessaa kanneen 330 ta'an deeggartummaa fi miseensummaa waraana bilisummaa Oromoon shakkamanii kan hidhaman ta'uu jiraattonni kunneen himaniiru. Aanaa Goorodoolaatti hidhaa, reebichi, saamichii fi buqqaatiin hammaachuu jiraattonni himan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa guraandhala bara 2023 godinaalee fi magaalota bifa haaraan gurmeessuu erga ibseen booda aanaalee tokko tokko keessatti rakkoo mudachuun dhagahamaa jira. Godinni Booranaa Bahaa godinaalee caaseffama haaraan hundeeffaman keessaa tokko yoo ta'u, aanaalee qabatee hundaa'e keessaa tokko aanaa Gooroo Doolaati. Jiraattonni aanaa kanaa caaseffama haaraa kanarraa komii qaban hanga ammaa sababa kanaan hidhaa fi dararaa akka isaan mudataa jiru himan. Hanqina tasgabbii rakkoo kanarraa kan ka'ee mudateen magaalaan aanaa Gooroo Doolaa Harqalloo fi iddoowwan naannoo magaalattii jiran akka malee goolamaa jiraachuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Jiraatan magaalaa Harqalloo nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka eeramu hin feene uummanni reebichaa fi hidhaa baqatee qe'ee gadhiisee bosonatti galaa jira jedhan. Rakkoo baay'ee magaalaa Harqalloo keessa ture. Uummanni waraana mootummaa baqatee baddaatti galee jira jedhan. Akkuma namni kun jedhanitti aanaa Gooroo Doolaa keessatti sababa rakkoo kanaan hojiin mootummaa fi sochiin uummataa erga akka duraanii ta'uu dhiisee ji'oota lakkoofsiseera. Rakkoon nageenyaa fi tasgabbii aanaa kanatti mudate seera maleessummaa fi karaa saaquu kan himan namni kun karaan ni cufama, konkolaataan ni gubata, garuu eenyu akka gubu hin beekamu. Erga rakkoon kun dhalatee as yoo xiqqaate konkolaataan 6 haga 7 gubateera jedhan. Adoolessa darbe aanaa Gooroo Doolaa iddoo addaa Kiliwwee jedhamutti konkolaataan fe'umsaa gubachuu hordofee sodaan naannawaa kanatti uumamuu hoogganaa waajjira koominikeeshinii godina Boorana Bahaa obbo Masaayii Xilahuun ibsanii turan. Hoogganaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa walgahii caffee Oromiyaa irratti kana jedhanii turan. Godinichi gosa tokkoof miti kan hundaa'e. Godinichi kan Oromoo hundaati. Tokkorraa fuudhanii tokkoof kennuuf miti. Tokko gammachiisanii isa kaan boochisuuf waa'ee yaadame miti jedhanii turan. Wayita caaseffama kun ibsamu mootummaan osoo uummata hin mariisiin tarkaanfii kana fudhate jechuun uummanni sagalee dhageessisaa tureera. Akkasuma tarkaanfii mootummaa kanatti kan gammadanis jiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti dhalatee wal qabatee namoonni to'annaa jala oolfaman 23 maqaan isaanii ifoome. Koomaandii poostiin labsii yeroo ariifachiisaa namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee shakkamtoota rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudatee wal qabatee sadarkaa olaanaan hirmaataniiru jedhamuun shakkaman lakkoofsaan 23 ta'an ifoomse. Shakkamtoota to'annoo jala oolfaman keessaa miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalaa fi miseensa mana maree magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagar ni argamu. Miseensa paartii Baldaraas kan ta'an Sintaayyoo Chokkol akkasumas gaazexeessitoota keessaa kanneen akka Baqaaluu Alaamirroo fi Abbaayii Zawuduu namoota to'annaa jala oolan keessatti argamu. Shakkamtoonni kunneen labsii yeroo ariifachiisaa lakkoofsa 6 muraa bara 2015 jalatti to'annoo jala oolfamuun qorannoo irratti geggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.